Yaaqoob 4:1-3 wallolu wal qoccoluus maaltu isin gidduutti kaase kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti walloluutu kana kaasa mitiire waa kajeeltu malee hin qabaattan waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaatu garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan nama qoccoltu nama loltus kanaanis hin argattan waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaadan qabaachuu dadhabdan yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu amen lakkoofsa 2 gara dhumaasaarra yoo laalle waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaadan qabaachuu dadhabdan lakkoofsa 3 immoo lama dhumarratti kadhachuu waan dhiiftaniif jedhetti 3 jalqabarratti immoo yooma kadhattan iyyuu immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan this is indeed word isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii kadhattu waa'ee kadhannaa isitti dubbachuu barbaade siin kadhadhaa isinii kadhannaa jechuurra maal akka kadhannu beekuunis barbaachisaa ta'a waan ta'eef wantoota jireenya kadhannaa keessanii balleessan things that destroy your prayer life jireenyi kadhannaa namaa hin badaa hin badaa how akkamitti immoo bada jireenya kadhannaa qabaachuu jechuun Yaaqoob gaafa dubbatu ani wanti baay'ee na ajaa'ibu tokko lakkoofsa 3 irra isa jiru yooma kadhattan iyyuu jedhe kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf kadhattu jedhe malee kadhannaadha jettanii kadhattu mitiidha wantoota jireenya kadhannaa keenya balleessan things that destroy our prayer life wantoota balleessan in kadhannaa torban guutuu waldaan sagantaan jiraannaan hin dhannaa magaalaa keessa waldaan sanyoo hanga Ihudi sagantaan jira naannee yookaan ollaa keessan jira yookaan asfaaltii ceetanii hidhattu yookaan safara kuttoo hidhattu yookaan taaksii qabattee hidhattu illee malee laftitti sagantaan hin jirre hin jiru maaliif dhattu maal barbaacha kan naqxan kadhannaa fannaqee yoo jettanii deebiin keessan maal kadhattan maal fudhattan attamitti kadhattan maaliif kadhattan yeroo kadhannaa qabaachuuf waan kadhatan beekuun garaagara maaltu balleessa isa jedhuun isinitti mee dhaabaa tokko jireenya kadhannaa keenyaa kan balleessu inni jalqabaa amantii dhabuudha inni jalqabaa amantii dhabuudha Phexros isa duraa 1:13 kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa warra of qabantaa abdii keessan guutummaatti ayyaana isaa yeroo Yesuus ayyaana isa yeroo Yesuus Kristos mul'atutti ayyaana isa yeroo Yesuus Kristos mul'atutti isiniif dhufurra kaadha abdii keessan amantii keessan achirra kaawwadha amantiin dhabina Ibroota 12 lakkoofsa 2 irraati maal jedha nuyi isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasurra ija keenya buqqifan that means inuma ilaalla nutti ifus ilaalla yoo roobees ilaalla yoo aduun ba'u ilaalla yoo dukkanaa ilaalla ija keenya irraa buqqifannu inni isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasudha kanaaf amantii dhabuun jireenya kadhannaa keenya balleessa ቃሉ ሲናገር ዕብራውያን 11:6 ዕብሮት 11:6
amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Kan nuyi kadhannu moo'eenyu waaqayyo waan itti gammadetti deebii nuu laata. kadhata keenyatti gaafa gammadu ደስ ሲሰኝ በልቡ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሲቀበል ሃሌሉያ deebii qaba. ግን waaqayyoon gammachiisuun immoo utaallee faarfachuudhaan miti, waldaa baay'ifnee dhaquudhaan miti, soomaaf kadhata yeroo dheeraa qabachuudhaan miti, nama waaqayyoo fakkaachuudhaaf uffata waldaa fakkaatu wayii uffatanii deemuudhaan miti, amantiidhaan waaqayyo gammada. waaqayyo kan gammadu maaliin? amantiidhaan gammada waaqayyo. እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው በእምነትና እምነት ብቻ ነው። It is not by our religion. በሃይማኖታችን ሳይሆን በእምነታችን ነው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው። ከናፍ ጴጥሮስ ይሰረካ ወጣ ጀኤት ዱበታ inni lammaffaan jireenya kadhataa keenya balleessu maalidha yoonaan jettanii getting comfortable akkasichu tasgabbaa'anii guuttatanii jaf jedhanii wanti hundumtuu namaa guutuun jireenya kadhataa namaa balleessa. jireenyi komfortiin nyaata mormaan geessee nyaachuun kadhata kee balleessa. በደንብ ስሙኝ. birrii baay'ee kiisii keessaa qabaachuu kadhata kee balleessa. akkamitti isa jedhuun isinitti hima. gaafa baay'ee qabdu komfortiin gaafa sitti dhaga'amu kadhati sitti dhaga'amu boqonnaa si barbaachisa, bashannana si barbaachisa malee kadhannaa si barbaachisu. kanaaf comfort zonein kadhannaa keenya balleessa. comfort zone or ደግሞ getting comfort is destroying our prayer life. jireenyi namoota baay'ee laala. gaafa baratan baay'ee kadhatu. gaafa maatrikiin ga'u baay'ee kadhatu, itti jabeessu. maatrikii kan kufnetti kadhatu. exit examine amma ba'utti kadhatu. achi ba'u hin dorgomu, baankii galu, NGO galu, teessuma kennamaafi iskiriiftoo qabatu. maaliif hin kadhatu? I'm busy. maaf hin kadhatu? wow, I have no time. gaafa dhabdeen dhufte miti kottume gaafa argattus kottu. amen. dhuguman jedhe mana gaafa dhabde dhadheetti boossee sana gaafa argattu dhaqii galateeffadhu. biraan hafin irraan hafin. jireenya kadhataa namaa kan balleessu kana. kadhannaa jechuun jaranana waan dhaban tokko barbaadanii argachuudhaaf dhaqanii jilbeenfachuu jechuu miti. kadhannaan gaafuma waa dhaban isa kadhatan miti. gaafa dhukkubsatan isa kadhatan miti. gaafa haalli jabaatu isa kadhatan miti. kadhannaa jechuun rileeshinii waaqayyoo wajjin qaban, firummaa waaqayyoo wajjin qaban, jaalala waaqayyoof qaban mul'isuudhaaf kadhatama kadhannaa. nama jaallattanii fi guyyaatti meeqa bilbiltuuf? akkasana caalaa jechuudha. waaqayyoon yoo isin bilbiluuf diddan illee namni isin jaallatan maal jedhu? maalan si godhe? maaf naan bilbille? maaf naan bilbille maalan si godhe? jaalala isin gidduu jiru maal ta'a? shak. sababiitiin bilbilleef hin shak. waaqayyoof si gidduu jaalalli jiru kan ittiin beekamu yeroo hunda isa kadhachuu. anan dhabe guuttachuuf miti kana waaqayyoon kadhadhu. igra mangadu ይሞላልኛል. ani garuu jaalala isaa firummaa isaatiifan kadhadha. amen. nama jaallattan nama irraati addan baane yoo bilbiluu dadhabne illee tekestiidhaan dubbachiiftu beektuni. haala mijanne keessatti haala bilbila kaasuu hin danda'amne tekestii barreessitaaf. jaalala waaqayyoo jilbeenfachuudhaan jabeessi jedhaani. kadhachuudhaan jabeessi jedhaani. firummaa waaqayyoo wajjin qabdu kadhachuudhaan jabeessi jedhaani. haalleluuyaa. kajeellaa keenya dhiifnee firummaatti gaafa deebisnu waaqayyo sanuu barbaanne nuu guuta. isheettiin amma isinitti dubbadhu comfort zone. getting comfort is very dangerous. baay'ee dangerous. balaadha.
haalli mijataan baay'ee balaadha kiristaanaaf. Harakka turee irrakkatin. Hadha buuree lakkin dhabin ibboo hundi keessan akkasii miiliyoneera tiriliyoneera taatanii barbaadan. Garuu immoo sinan shakka. Kumi dhibba akkaawuntii irra teenyaan iyyuu waldaan dhuftu shettee ati. 10 fayyise lamxii irraa. Meeqa deebi'e? Tokko deebi'e. Warri sun itti fooyya'uu dinnaan nu baafanii. Waan fayyaniif dhaqanii mandara kee abadanii hafan. Hiriyaatti itti baay'ate erga fayyanii booda. Hiriyaatti baay'ate. Gaafati hin qabne namni sin beeku gaafati qabaattu firas itti baay'ata. Isa gaafati hin qabne firasii ta'e Waaqayyo biraan hafin. Don't destroy your prayer life. Akkamaa kanan ta'u bara. Gurbaan mana hin qabne kilaasii namaa kireeffattee teessu borikkoo abbaa gamooti ati. Isaafan sitti maa iraaman. Zarraaf miniin. Harrammaas jirtaa bara. Borbadda kanaaf edeen sitti maara no. In qabaatta kaa, bor in qabaatta, bor sii kenna, bor deebiitu jira, bor ulfinatu jira, dhiisuuf deemta. 10 keessaa tokkotu deebi'a ante. 9 bada yeroo baay'ee. 9 bada yeroo baay'ee. Tesaloniqee isa duraa 5 16 hanga 19tti. Jireenyi keenya guyyaa guyyaa guutummaan isaa macaafa keessa jira. Daily life. Akkasii mijatu barbaadda miti. Kadhannaa kee hin balleessin garuu haalli mijataan. Ameen. Waan sireen si quqquuqee fi firashii siree keetii waan ta'uu diddee fi hin jilbeenfatin. Waan kadhachuu qabduuf malee. Waan manni guutuun manaa gaafa roobni roobuu sitti dhimmisuu fi dhimmuun waan mana seenuu fi kadhachaan bula jettee karooran baafatin hin kadhatin. Karaa ittiin qaawwicha duuchitu illee barbaaddaddu malee. Sababni isaa gaafa dhimmuun sitti dhimmise hin kadhattaa gaafa dhimmuun sirraa cite hin dhiiftaka. Comfort zooniin baay'ee hamaadha. Kanaaf yeroo baay'een akkasiin isiniin jedha. Kadhannaa ispeeshaalii hojjetaan mootummaa barataan kalaandariin qayyii gaafa ta'u kadhannaan kadhatina. Akka addunyaatti kalaandariin qayyiidha jechuun boqodhaa jechuudha. Kadhannaan immoo isa yeroo hojii hin qabne dhaqanii kadhatan miti. Hojiidha ofii masaati. Ameen. Kanaaf boqodhaa. Gaafuma hojii sana kadhadhaa kadhannaa. Kalaandariin qayyiidha taanaan fataayiti. Kalaandariidhaan hin kadhannu nuyi hafuuraan kadhanna malee. Ameen. Kadhannaan nuti gaafa nutti tole kadhanne gaafa nutti bade kadhanne gaafa nutti tole immoo dhiifna miti. Yookaan gaafa nutti tole kadhanne gaafa nutti bade immoo dhiifna miti. Yeroo hunduma. Ameen. Yeroo meeqan jedhe maa jettanii kan keenya ante gadi qabeen dubbadha. Pheenxeeni Ayisuuzuu tokko yoo bitate waldaa keessa utuu jiru lafa kadhannaan naqu. Ani birriidhaan isin biran dhaabadhaati isin duu kadhadhaa jedha. Qo'ee kadhannaa birriin bittaa. Isa musliimaa immoo isinitti himu tasaabii bitateeti. Utuma tasaabii oofuuti. Tasaabii dhaabee sa'aatii salaataa ga'eedha. Sa'aatii kadhannaa ga'eedha. Kadhannaa ga'eedha. Naa kadhadhaa jedha miti. Hin kadhatata. Kottu mee kadhadhoo himan jedhe. Ameen jedha ameen. Kottaatti deebi'aa inni si dhagaa ameen jedha ameen yaada. Kanaaf yaante comfort zooniin balaadha. Comfort zone. Getting comfort. Balaadha. Jireenya kadhataa namaa maal godhan jedhe. Balleessa. Sadaffaa wanti kadhannaa namaa balleessu. Cimanii dhaabbachuu dadhabu. Qilleensi gaafa dhufu cimanii dhaabbachuu. Wanti namatti dhufe hundumtuu gaafa nama raasu iddoo aarsaa keetii si buqqisa taanaan kadhannaa kee balleessu. Gaafa al tokko isinumtuu jirtu mitiire. Ay durillee nan kadhadha. Durillee badaama lolan qabu. Amma immoo kadhannaatti deebi'uun barbaade kadhannaa koo jabeeffachuu gaafan barbaadu soomuu gaafan jalqabu halkanii guyyaa gaafan kadhachuu jalqabu lolannatti hammaate waan ta'eef kadhannicha yoon dhiise naa wayyaa yeroon kadhannaa dhiisu lolli narraa qabbanaa akkasii cuma jechuudha beektaayi dhaabbachuu dadhabuu kee mul'isa ati yerooti kadhattu lolatu cima jechuudha beektaa waan moote wayii qabda. Yerooti tokko garee tokko gaafati
fit gootu garee kan biraa dabalama. Kana kaaseen ture kanaan dura mootummaan waraana gosa adda addaa qaba. Sadarkaa adda addaa. Sirriimoo sirrii miti? Sadarkaa adda addaan qaba. Jalqaba sadarkaa jalqabaatti erga. Sadarkaan jalqabaa sun yoo mo'ame isatti aanu erga. Inni itti aanu mo'ame isatti aanu erga. Humni isaa inni dhumaa diroonii isaati. Meeshaadhaan jalqaba. Irra keessaan jalqaba. Maaliif? Mo'amaayira humna dabalata. Mo'amaayira humna dabalata. Argite? Gaafa kadhattu kan lolli sitti baay'atuuf maaliif beekta? Mo'aa jirta. Kadhachuutti gaafa kaatu kan lolli baay'ee isa kaleessa yeroo tin kadhanne hin jirre har'a sitti hammaatu maaliif beekta? Hin moote dirreetti baate irra shante dhatte. Kaza nu fixeedhaniiti waraana kan biraa sitti ergu. Amma lolli sitti hammaata. Isas cimtee yoo timoote humna kan biraa dhufee si lola ammamu. Kanaaf yeroo kadhattan gaafa lolamtanii mo'aa jirtu. Hin nageenyaante. Akkan jedhe kadhachaa jirta taanaan lolamaan moo jirta taanaan mo'aa jirta. Garuu lolamaan jirtu taanaan mo'aan jirtu. Sareen usi baqachaan jirtu jechuudha. Kanaaf cimanii dhaabbachuu dadhabuun kadhata namaa maal godha? Balleessa. Anoo bakka lolannatti baay'ate waan ta'eef nan dhiisa. Amma naa wayyaadha bakka dhiise. Seexanni immoo nama kadhatan qabde dhimma isaan qabdu. Mana kiyaa qabdi kaa bakka aandaan leenyiidha. Kun harkaa ba'uu hin danda'u tan deebi'adhe kaawwata. Hin kadhattu taanaan harkaa ba'uu hin dandeessu waan ta'eef bakka si hidhateera kaa. Waan ta'eef warra kadhatan deemee barbaada amma gana dhaqee kiyaa yaafachuu barbaada siinsi kaawwate. Eewun dhattu kaatoo laamshaa taateetta. Paralyzed isaa taateetta. Kadhachaa jirta taanaan lolli cimaadha. Kadhachuu jechuun baay'ee lolli sirraa dhaabbachuu jechuu miti. Kadhachuu jechuun dirree waraanaa jechaadha. Dirree waraanaa jechaadha. Ameen. Lola jira. Ameen. Nama cina keessan jiru lola jira jedhaanii. Hin sodaatin garuu jedhaanii. Cimii dhaabadhu jedhaanii. Waaqayyo ayyaana sii dabalaa jedhaanii. Ameen. Har'a ergaan sii qabu kadhannaa gaafa kadhattu baay'ee tokko sitti tole hin lolamne taanaani. Hin lolamne taanaani. Har'a kadhannaa gaafa cimsitu borlolli kan biraan hin banamne taanaani. Bifa hin jijjiirranne taanaani. Gadda ormas lola ta'ee gaafatti kadhannaatti cimtu immoo maatii keessaa lolli hin kaane taanaani. Kadhannaan kee bookee kaasaa hin jiru. Gaafa lola kaasu kadhannaadha. Ameen. Sababni isaa lafa sochoosaa jira kaa. Isinii galeeraa raata. Cimanii dhaabbachuu dadhabuun kadhata namaa maal godha? Balleessa kanaa. Mana lola natti baay'ate kanumaa fanniise. Efesoon 6:11 qabadha. Inni itti aanu kadhannaa namaa kan balleessu. Kadhannaa erga kadhatanii booda karaa salphaa ta'een deebii kadhannaa eegu. Kadhatanii waan nama kadhadhe dirqama ammadha kan inni dhufu jetta taanaan deebitee kadhachuu hin dandeessu. Kadhannaa kadhattee deebiin kadhata keetii karaa sadii sii deebi'a. Please kanarra hin deddeebi'a yeroo hundumaa dhaggeeffadha. Karaa sadii sii deebi'a deebiin kadhata keessanii. Tokko kadhattee tole siifan kennaedha. Sii kenna. Lama kadhattee xiqqoo turii hin geenye kadhannaan kee sirriidha. Garuu immoo yeroo isaa miti na eegii siin jedha. Sadii kadhattee kadhannaan kee sirrii miti yerichi sirrii miti siin kennuu siin jedha. Sadan kee tokko ta'uu danda'a waan ta'eef zanaayidi. Maaliif waanuma ni madde naan kennuu hin jedhina. Kadhattanii kadhannaa ta'uu dide amma buna dura kadhattanii buna dhuddanii raawwattanii meerreen na sila kadhadheettu taanaani. Waaqayyo እኮ waaqa prinsiipiliiti bar. Waaqa qajeelfamaati bar. Liqqa አይደለም እኮ. Ameen. Waan si barbaachisu laalee sii kenna waaqayyo. Nama jina keessan jiruuni kadhattee maaf hin fudhattuu jedhaanii mee. Kadhadhuu jedhaanii. Waan ta'u garuu jedha. Isatti kadhatteetu beekaa jedhaanii. Bakka. Kanaaf amma kadhattanii
maaliif ta'uu dide bakka erganni ta'uu dide ono deebi'een kadhadhu namoonni tokko soomaaf kadhata roobii tokko kadhataniiti innan kadhannaan nan gaafa roobii kadhadhe onaan taane dhanii roobii sattaanuun kadhatan deebi'uu dhiisuu iyyuu danda'a isammaa keessa immoo ta'e wantichi sirriis miti ta'e yeroo isaas miti taanaan turuu danda'a afuus danda'a hin kennu siin jedha Waaqayyo maal goota gaa Waaqayyoon gurra isaa argitee mocoortuu waan inni jedhe tole jedhanii ameen jedhanii yoo inni dides ameen yoo inni kennes ameen yoo turee dhufes ameen kadhannaa namaa kan balleessu namoonni amma kadhatanii amma deebi'anii kadhannaan kadhatan kadhanni isaanii hin badan nama tokko na quunname baay'ee kadhannaa naan jedhe durraajiin turee naan jedhe asuma maqaan nama sanaan hin beektu waan ta'eef durraajiin turee baay'ee kadhanna turee baay'ee nutti dubbata Waaqayyoodha baay'ee waan baay'een sii godha naan jedhe natti mee Waaqayyoodha anatti simeera karaa raajota baay'ees natti meeraadha garuu hin taaneedha amma garuu kadhannaan akka waan bu'aa naan buufne bareennan dhiise kadhannaadha gommaa konkolaataa keetii dudduubatti deemaa jiran jedheen riversiidha dudduubatti deemaa jirta fayyaadha see ta'e dudduubatti deemaa jirta deemuun hafne garuu deemsi keessatti humni ba'uun hafne garuu eessatti deemaa jirta Waaqayyo dudduubatti sin deemsisin Waaqayyo ko inturte dhamin komatamu Waaqayyo inturte jedhamu Waaqayyoon inturte jedhamuun iddoo boggorte jedhamuun kana maaliif akka gooteen fidi nafte jedhamuun ayyaa dhoko kadhadhu ameen jedhaaga kadhadhu pray dargaggeessaa kadhadhu mobaayilii irraa bu'aa kadhadhaa siree irraa bu'aa kadhadhaa alagaartu miti hello nagaa keessanii nama Waaqayyo akkasin galgala kana afaanuma lama naa kadhattaniin barbaade injiifti isheen duddaan an akka kadhataaf gaa maalirratti sii kadhadhu waanuma Waaqayyo sin keessa kaa'e hin beektu waan kadhataniifis Waaqayyo waan baay'ee nakiyaa kaa'e garaachas nakiyaa kaa'eera Waaqayyo waan nakiyaa kaa'e hin jiru waan ta'e waan sii kadhatamu waan kadhachuu barbaadde adda baasi Waaqayyo satti kadhattutti deebii laata Waaqayyo baay'isee way akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama nuuf nannenne dhe al tokko gowwummaan nu rakkisa beetta akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti nama Waaqayyo ishi Waaqayyo fuula qabaa dudda duuba mataa qabaa as gurri isaa as jira dudda qabaa Waaqayyo duddas garaas hin qabu dhagee arge Waaqayyo garaas hin qabu Waaqayyo kallattii hundumaatti iyyuu fuullisaa ameen warra baafis warra dhiyaafis warra kaabaafis warra kibbaafis fuullisaa alluma tokko argama malee tokkorraa galagalee tokkotti hin galagalu baraka kuumoofaatti Waaqayyo dhufee namatti haasa'ee waan deemuuf fuula kee nutti deebisi jedhama kakuu haaraatti immoo fuulli isaa ilma isaatiin dhufee nutti fe bakka yeroo hundumaa fuulli isaa nu dura jira amma kadhattanii amma deebiin eegina kadhannaan keenya karaa meeqa deebi'an jedhe karaa meeqan jedhe gaafuma sin kadhatta Waaqayyo kadhata kee maal godheera jedha sirriidha taanaan ila yeroon isaas sirriidha taanaan waan ati kadhatte sirriidha taanaan tole siifan kenna jedha Solomoon akka jedhe halkan gaaficha dhaqee seenaa baraasa lammaffaa 1:7 irratti Waaqayyo gara isaa dhaqee akkasitti hin jedhe waan barbaadde na kadhadhu siifan godhaa jennaani Solomoon kana kadhate ati saba akka biyyoo lafaa baay'atu akka bulchuuf natti kenniteetta waan biraan barbaadu hubannaaf ogummaa ani ittiin saba kana geggeessu naa kenni jennaan Waaqayyo akkas jedhe kadhanni kees sirrii yeroon isaas sirrii siifan kenna jedhe akka kana siniifa ta'u warra ameen ameen inna dubartittiin immoo mucaa lama fudhattee dhattee mucaa ishee dhukkubsatti fudhattee dhatteeti maal jette mucaa koo na fayyisi jennaan buddeen ijoollotaa sarootaaf hin kennan jedhe akka isheen turtu barbaade qoyyechi dajji xannaachi deebiftee akka isheen haasoftu barbaade akka bira turtu barbaada Waaqayyo
Ameen ameen. Waaqayyo si gurshee sin geggeessin. Ameen. Si gurshee sin geggeessin. Si gurshee sin geggeessini. Gurshaa beektu miti. Harka dhiqatteetti nyaattu maaddiin qabdu gadi teessee nyaattu ga'aa kooti wanti jedhamu hin jiru uma si gurshu mangaagaatti fudhattee sokkita. Waaqayyo akkas sin godhin. Of bira si haa tursu Waaqayyo. Turi maaliif kadhannaan kee sirriidha. Yeroon isaa garuu amma miti. Maariyaam akkas jette Yesuus jennaan jarri kun salphataniiru daadhii waynii duraa dhumeera fala baliif jennaan haadhoo maaltu hojii koo keessa si galche yeroon koo ammayyuu hin geenye. Daadhii fixuun isaanii sirrii salphinni itti dhufuunsaa sirrii yeroon garuu hin geenye. Kommeesiin boo amma isheenii amma ka'een yaa Waaqayyo muummee ministeeraan ta'a. Barbaadeera biyya kanan oggan yoo isheen jette Waaqayyo cubbuudhaa kana garachuun ishee cubbuu miti Waaqayyo ishi simboo kadhata kee kana dhageera kadhanni kee sirriidha garuu baradhuu fiti kadhannaan kee garuu maalidha sirriidha waan ati kadhatte sirriidha siif gochuu nan danda'a yoon sii godhee sitti gaabbu ta'uu sin dandeessa garuu immoo barachuu qabda. Sini galee maantichi sirriidha kadhannaan kee garuu immoo yeroon isaa hin geenye. Kanaaf lafatti of rukutin kaa naannoo of hin cirin kaa of hin bu'aacarin kaa bakka Waaqayyo kadhannaan kee sirriidha siin jedhee garuu yeroon isaa immoo hin geenye. Amma caalaan galgala kana guutuu jilbeenfatee Waaqayyo magaalaa Adaamaa guutummaa ishee borga nama ka'ee kutaa magaalaa ja'anuu daaraa gochuun barbaada. Naffita qophaa koon jiraadhu xinnaaf guddaa dabarsi harka kootti laadhu reeffan isaan godha jedhee kadhata galgala kana. Waaqayyo maal jedha? Waaqa min isinuu diddu kana. Isinuu shinjettan kana waaqa min isinuu shinjettan. Sirriimaa sirrii miti. Kadhata hamaa. Kadhata yeroon isaas kan hin iyyamne. Nama sanas kan hin fayyanne. Maal fayyadamma namni dhumuun? Waan fayyaduu hin qaba. Qophaasaa jiraate waan isa fayyadu qaba. Hin qabu. Kanaaf Waaqayyo kadhatichis sirrii miti. Yeroon isaas sirrii miti. Yeroon kanaas hin jiru. Kanaaf iyyuu kadhata kana hin kennu. Hin dide. Hin fittu saba koo jedhe. Hin kennu. Kanaaf amma uruu dhiibuun hin barbaachisu. Kadhadhee jennaa Waaqayyo na dhowwate jedhee waldaa dhiisu hin qabu. Kadhannaa dhiisu hin qabu. Kanaaf iyyuu ergaan isinii qaba. Kadhattanii wanti Waaqayyo dide sun hin barbaachisu kanaafi barreeffadhaa ba'eessa godhaati. Hin barbaachisu. Kanaaf dide Waaqayyo. Cimi kadhannaa kee gargarin kutin. Har'a kadhattee bormaa ta'uu dide hin jedhin. Qorumsan natti baay'ate jettee kadhannaan dhaabin. Ofin kasasin. Ameen jedhaaqa. Inni kan biraan humna Waaqayyoo shakku. Yeroo kadhatan humna Waaqayyoo shakkuun kadhannaa namaa balleessa. Kadhannaa namaa balleessa. Humna Waaqayyoo shakkuun. Humna Waaqayyoo shakkuun. Doubting God's power. Macaafa faarfannaa 23 afur. Macaafa faarfannaa 23 afur. Humna Waaqayyoo shakkuu hin qabdu. Yeroo kamiyyuu humna Waaqayyoo hin shakkinaa. Inni kan biraan kadhannaa namaa kan balleessan sagantaa baay'ee fi jeequmsa. Busy schedule and distraction. Sagantaa baay'isuu fi jeequmsi keessaa kadhannaa namaa balleessa. Tasgabbooftee kadhachuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee waan kadhannaa irra deddeebi'a waan ta'eef amma isinitti anima. Yeroo baay'ee kadhannaan kadhadha jennee maal taanee deemna kadhannaa lafa kadhannaa gaafa dhannu.
Annee jilbeenfanna har'a waaqayyoon kadhan kadhadhaa ennaa bilbila keenya immoo eessa kaawwanna gurra bira kaawwanna. Namichi kaleessa bilbileen beenne tekstii sii barreessa gaafati jilbeenfattu. Nama sii bilbileen beenne sii bilbila. Gaafa jedhu waaqatu miiseejii ergesee dirattee fuuta. Kadhannaa irraa ol jettee isa dubbifta. Deebiftee keessa. Takka turte. Etti hin baatu sin barbaadeen ture dhimma wayiif siin jedha tokko. Dhimmichaaf ariifatta. Isa laalteeti utuuti isa laaltu tekstiin kan biraan gala. Isa laalta. Ol jechuu jalqabdee yeroo biraan kadhadhatte sokkita. Na dhagaa jirtu. Busy schedule and a distraction. Distraction in isheen ammas hin jedha. Busy schedule in immoo yookaan sagantaa baay'ee jechuun kanas sanas qabuun kadhannaa namaa balleessa. Gaafa kadhannu waan tokko irratti fookas gochuudha. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 41-42. Gooftaan garuu deebiseefi yaa Maartaa ati ni yaaddoftaa waan baay'eetti sin hammacamta. Waan baay'eetti inuma akaamtaati. Akaamta golamta. Nama cina keessa jiru maaliif hammacamtanaa jedhanii waan baay'eetti hammacamini jedhanii. Kan barbaachisu waan tokkicha. Kan barbaachisu 5-9-10. Tokkicha. Maaliif maal? Waan barbaachisu buddeen, shiroo, ruuzii, paastaa, shunkurtii, mana, ምናምን jedheeyyuu meeqa? Mee dubbadhaa bigeessanii waan barbaachisu jedha. Waan barbaachisu. Waa tokkicha jedha. Waa tokkicha. Innis jedhi dubbisiga. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne. Sana fo'atte. Jedhe. Ameen. Maariyaam teessee dubbii isaa dhageesse. Qoodi nama duraa hin fudhatamne dubbii eenyuuti jechuudha? Dubbii Waaqayyoo laasan amma isinitti dubbachaa jiru. የማይወሰድባችሁ ይሄ ነው። ካምበራዲ ሲ ጃኬቲ ቱፈቱ ስራ ፍረታሙ ደንዳ አትመና ጶጢፋራ ጋፍጨ ጃኬቲ ፍረታ ዮሴፍ ራ ስሪማ ስሪ አየ ካምበራዲ ሲ ጃኬቲ ስራ ፍረታሙ ደንዳ ረጋ ቀባችሁ ዱጋ ቀባችሁንሞ ገራገር አሜን ተራፈደተ ግን ዋቶክች ፍለዱ ዋቶክች እንስ ዱቢ ዋቀዩ አሜን